nageenyi Waaqayyoo araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akkasumas eegumsaan ergamootaa bakka jirtanitti isin waliin haa ta'u. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Qophii keenya kanaan gara mana kiristaanaa Waaqa Abbaa Qottuutti yaadaan isin fudhanna. Manni kiristaanaa Qottuu Waaqa Abbaa kutaa biyya lallaba magaalaa Shaggar, kutaa magaalaa Gafarsa Gujee, aanaa Guddoo, zoonii Qottuu keessatti magaalaa Finfinnee irraa fageenyi kiiloomeetira 30 hin caalle irratti argama. Kabajni ayyaana waggaa Waaqa Abbaa amajji 13 kabajama. Guyyaan kunis yeroo hunda barii ayyaana cuuphaarra oola. Kabajni ayyaana kanaa maal akka fakkaatu ija kaameraa keenyaan waraabnee akka ijaa fi gurraaf tolutti gulaallee isin biraan ga'uuf gara mana kiristaanaa Waaqa Abbaa Qottuutti imallee jirra. Maarree daawwattoota keenya aga xumura qophii keenyaatti nu caqasaan afeerraa keenya. Kabajni ayyaana waggaa Waaqa Abbaa Qottuu kan amajji 13 bara 2017 maal akka fakkaatu isin daawwachiisuun dura seenaa mana kiristaanaa kanaa maanguddootarraa waan odeeffanne isin biraan geenya. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujee aanaa Gudduu zoonii Qottuu keessatti kan argamu mana kiristaanaa Waaqa Abbaa Qottuutti argamna. Maanguddoonni ana cinatti argitan kuni kiristaanota mana kiristaanaa kanatti bulanii fi tajaajilamaa jiranidha. Isaan irraa seenaa mana kiristaanaa kanaa akkasumas immoo tajaajila mana kiristaanaa kanarraa argachaa jiranii fi hanqinoota manni kiristaanaa kun qaban maal akka ta'an yaada irraa kan qooddannu ta'a. Yaada qooddanne kana immoo deebisnee isin biraan geenya. Waliin tura. Manni kiristaanaa umurii waggaa 40 lakkoofsise kun bara kamii fi haala akkamiin akka hundaa'e dubbatu maanguddoonni mana kiristaanaa kanatti tajaajilamaa jiran. Manni amantaa kun bara 1971 hundeeffame. 71 hundeeffamu malee yeroo san namni akkaataa kanaan beekee raawwateetoo yeroodhaan taabota higgiitti galchuu dhabameet turame bara 77 taabonni kan itti galuu danda'e. Erganaa asiigaa rakkoo oduu ofirraa qabu tajaajila uummata kanaa kennaa ture. Abbootiin keenya manni amantaa Badii Sillaasee jedhamu kun nurraa fagaatee jedhanii lafuma ka'aniitoo dhaaban malee dirjitiin addaa jiraateetii miti. Kanaaf mana kana keessatti liishoon hin godhamne abaaraa isa keessatti kaayaniin alaa dhufullee gadi jennee karaa siraata qiddaasee goonuu dadhabnee jirra. Awwaarri bashtaa nutti ta'e jedhanii raawwatanii akkaataa saniin baay'eetti rakkinarra turre. Amma immoo hamma ta'e askoorraa Wayzaroo Misaanee shan jedhanii fi Gannat han jedhamnu asitti dhufanii raawwatanii rakkoo taabota kanaa niksiidhaa dhufanii arganii raawwatanii erganaa asii nama achi as sabaasabanii raawwataniitoo riddiitan tokko tokko akka godhamuuf godhanii balaa saniin uummata kanarraa oduu hin ta'in isaanirraan ka'ee raawwateetoo liishoon godhamee har'a kunoo akka agartan kanatti fooyyee qaba. Durii awwaalli keenya Badii Sillaaseedha. Badii Sillaasee ganama asii sa'aatii 2 reeffa kaasanii achitti sa'aatii 8 awwaalanii hawaasatti galas sa'aatii 12 ta'a. Dadhabaa jaartii dadhabduun karaatti kufanii kan hafanillee jira. Kaan immoo ba'aadhaan fuudhanii galanii. Kanumarra kan ka'e manguddoonni keenya hin jiru. Gaasanii abbaan isaanii Dassee Gudaanaa Kiyya Tolaa Yemaa jedhama. Galaasaa Guurantoo kan jedhamullee hin jira. Damee amansiisaa liqaman barii ture. Bara 1971 taabonni kun akka dhaabbatu godhani. Warri manguddoonni gizee san xaaranillee kan gizeen naqqabsiisee taabota kana ijaarsa kana asitti awwaalamanii kan immoo asitti naqaban immoo dhuguma darbanii awwaalamanii wachitti Sillaaseetti. Waggaa 40 lakkoofsisee jira jechuudha taabonni kun. Warri waggaa sangaa abbootiin keenya baxaamee xaaranii kanaan nu ga'anii nus immoo ittuma fufnee raannee amma jirutti jajjabeechinee irraa. Lubni Dammaroo Girmaa itti gaafatamaa mana kiristaanaa Waaqa Abbaa Qottuuti. Isaan tajaajila mana kiristaanaa kanatti kennamaa jiru maal akka fakkaatu nutti himu. Manni amantaa kun
tajaajila bareedaarra jira. Keessattuu qiddaaseen afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif mana amantaa kanatti gaggeeffamaati kan ture. Ammas immoo haala gaariidhaan tajaajila afaan Oromoo afaan uummanni kun dhaga'uun tajaajilamaati kan jiru. Uummanni naannawa kanaa jajjabina isaan qaban kan namatti mul'isu keessaa fageenya deemuudhaan tiraanspoortii garaagaraa baasuudhaan luboota yookaan immoo daaqonoota iddoo kana tajaajilan fidachaati kan turanii. Akkasumas immoo Weezaroo Misaayinesh Askoora ji'aan torban deddeebi'uudhaan mana amantaa kana iddoo kanaan kan ga'e isaani jechuudha. Tajaajillee yeroo barbaachisetti tajaajilaa fiduudhaan mana amantaa kana gargaaraa kan turan isaanii. Waaqayyoo mata kee fayyisii qabeenya kee eebbisii amma bara turre isaan taasisee ilma kee tokkichaa gooftaa keenya waaqa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ulfaataa dhiiga isaan kan bittee toora kan taateef mana kiristaana qulqulleettii kee eegi. Lubni Girmaa fi maanguddoonni kunniin manni kiristaanaa kun hanqinoota kana qabaa nuun jedhanii. Mana amantaa hanqinoota baay'ee keessa darbee mana amantaa qorumsa baay'ee keessa darbee iddoo kana ga'eedha. Tajaajilaan hin jiru, luboonni hin jiranii, daaqonoonni hin jiranii. Kaayanii haqqina qabnaa, daaqonoonni hin jiranii. Amma reef sanbatta maariin kun balaa kabaraa baalchaa kanaan walitti sassaabamanii too taabota kana guddisuurra jiru. Aadde Misaayinesh Mangistee magaalaa Finfinnee irraa akka carraa yeroo manni kiristaanaa kun cufamee turetti dhufanii argu. Yeroo sana eegalanii namoota gurmeessuun Finfinnee irraa deddeebi'anii tajaajilli manni kiristaanaa kanaa akka adda hin cinneef gama maallaqaan deeggaraa jiru. Aadde Misaayineshiin tajaajila kana magaalaa Finfinnee irraa bakka kanatti deddeebi'uun akka laattaniif maaltu isin kakaasee jennee gaafannee turre. የሆነቻን እንዴት ነው ያመጣችኝ? ግን ሳየው ቤተክርስቲያኑ በጣም እንትን ያለ ስለነበር ቤተክርስቲያን አንድ ናት። Obboleettii koo tokkotu bakka kana na fide. Yeroon dhufee mana amantaa kana laagu tajaajilli jiru laafaadha. Garuu manni kiristaanaa magaalaas ta'e baadiyyaa jirtu tokko. Kana gaafa nalkuu bakka kanatti tajaajiluuf kaka'umsa godhadhe. Akkuma beekamu tajaajilaanis kan heddummaatu manneen kiristaanaa magaalaa keessa jiran keessatti. Aadde Misaayinesh garuu bakka daandiin mijataan hin jirre daandii bu'aa bayii qabu kanarra umurii kanaan imaluun mana kiristaanaa kana deeggaraa jiru. Kiristaanota kaaniif dhaamsan qabaa nuun jedhan Aadde Misaayinesh. ቤተክርስቲያን ከተማ በጣም ብዙ ሰው አለው፣ ብዙ አገልጋይ አለው። Manni kiristaanaa magaalaa jiru nama baay'ee qaba, tajaajila baay'ees qaba. Manni kiristaanaa baadiyyaa garuu hanqina tajaajiltootaa qabu. Maarree kiristaanonni magaalaa jiru manneen kiristaanaa baadiyyaa jiran deeggaruu qaba. Obbo Mitikkuu Tulluus achuma zoonii Qottuu keessa jiraatu. Mana kiristaanaa Waaqa Abbaattis tajaajilamu. Amantaa kana abboota keenyarraa fudhannee asiin geenyeerra. Dargaggoonni keenya ammoo mana kiristaanaa kana nu harkaa fudhanii itti fufsiisuu qabu jedhanii. Kanaan dura manguddoonni jiranii manni amantaa kun irraa fagaate jedhamee raawwateetoo wal gurmeessanii too akkuma mul'atu taabota kana beeta kiristaanaa dhaabanii hamma deemuu danda'an deemanii amma ammoo taabonni beeta kiristaanaa sadarkaa ammaatirra jiru kun humna manguddoota ammoo kan bakka bu'u maalidha? Dhaloota ammaati. Dhaloonni ammaa ammoo irraa fudhatee raawwateetoo beeta kiristaanaa kana jajjabeechee guddisee odoo asuma kecha ijoolluma keenya kecha dargaggootuma keenya kecha qeesinis bahee daaqoniinis bahee dhaloonni kunis immoo beeta kiristaanaa jabeechuudha tattaafatee akkuma amma tattaafatee tokkodhaa jiru kanatti odoo tattaafatee tokkodhee beeta kiristaaniin keenya kun hin guddataa jedhee tana yaada. Fuulduratti beeta kiristaanii kanas dhaloota ammaa kana wajjiniin hin fooyyechinaa hin ijaarraa. Dhoqqeedhaan jira dhoqqee kana bolokkeetti dirannee raawwanneetoo hin jabeeffannaa. Waaqayyo nu haa gargaaru hin jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti amajjii 10 jala bultii ayyaana cuuphaa yookiin immoo kataraa jedhamuudhaan beekama. Amajjii 11 immoo taabotoonni hunduu bakka galaana cuuphaarraa gara teessoo isaanii kabajaatti faaruuf ililleedhaan uummataan marfamanii deebi'u. Egaa taabotni Waaqa Abbaa immoo amajjii 11 erga ol deebi'ee booda amajjii 13 immoo guyyaa ayyaana waggaa waan ta'eef deebi'ee gara galaana cuuphaatti bu'a jechaadha.
abbootiin, harmooliin, dargaggoonni akkasumas barattoonni dilbataa faaruu fi ililleen Waaqayyoon galateeffachaa gara dirree teessoo taabota Waaqayyoof qophaa'etti imalu. Keessumattuu ammoo ayyaana kana irratti fardeen hedduun abbaa fardaan faayamanii miidhaganii dhufuun ayyaanicha irratti argine. Tole abbaa keenya mee jalqaba irratti maqaa keessan? Urkoo Kabbadaan jedhama. Ayyaanni har'aa kun akkuma beekamu ayyaana guddaa, ayyaana beekamaa akka biyya kanaatti akka naannoo kanaatti ayyaana kabajamaadha. Karaan ittiin gammachuu ibsadhus kun fardi kun hundisaa akkaataa kanaan kabaja ayyaana kanaatti bahee haadholiin, obboleeyyan, dargaggeen, abbootiin karaa kanaan hirmaachuu isaa baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Fardeen gaafa ayyaana mana kiristaanaa fi kanneen guyyaa biroof tajaajilan garaagaraa jedhu obbo Irkoon. Fardi guyyaa ximqataa yaabbatamuu fi fardi guyyaa biraa yaabbatu garaagartummaa qaba. Fardi himaltuun deeman jira, fardi gabaan deeman jira, fardi gaafa ximqataa gugsiidhaaf yaabbatamu addatti filatamatti jechuudha. Addatti farda filatamaadha jechuudha. Kanaaf akkuma addatti fardi isaallee filatamaa ta'e miini fardaa filatamaadha. Miini irratti yaabbatamu filatamaadha. Miini kun gizee kan ittiin yaabbatamu miti. Fardi illee immoo jalqaba guyyaan itti dhiqamu jira. Gorboo irratti guyyaan galee qallabamu jira. Gorbootti nyaata fardi. Achi gaafa ba'u guyyaa har'aa kana kabaja ayyaana kanaan wal qabatee dorgommii garmaamatiif dhiyaata jechuudha galgala bira. Yeroo ammaa kana dargaggoonni bakka hedduutti wayita kabaja ayyaana mana kiristaanaa taabonni bultoo Waaqayyoo ba'u aadeffannaa sirbaa keessaa ba'uun gara faaruun Waaqayyoon galateeffachuutti ce'aa jiru. Kabaja ayyaana Waaqa Abbaa Qottoo kana irrattis kan taajjabne kanuma. Dargaggoonni bartoonni dilbataa tokkummaan ta'anii bifa kanaan ayyaana kana kabajuu isaanii arguu keenyaan gammachuun keenya dachaadhaanuun jedhan kiristaanonni ayyaana kana irratti argine dubbisne. Das nama jedha waaqni humna isaanii shamarroonni kun hundi dargaggoonni kunni bahee jaarsillee jaartinillee bahanii too akka itti ilaallu kana dhuguma waan biraatti namatti dhaga'ama. Das nama jedha. Taabota kana yeroo baay'ee akkaatuma kanaan kabajama. Dargaggoon akkaataa kanaan simatee fardi bahee manguddoon bahee jaarsi bahee jaartiin baatee qeerroon shamarran bahanii akkaataa kanaan akkaataa miidhagaa kanaan kabajanii kun immoo nuyi amma kanaan dura namni baay'een guyyumarraa kana argaman yeroo baay'ee asitti hin argamanii akkaataa kanaan odoo hin taane guyyaadhaan sanbata torbaniin irratti argamanii ijoolleen dilbataatis akkaatuma amma bareessan kanaan akkaataa kanaan odoo irratti argamanii baay'ee gaariidha. Biyyi kun aadaadhaan beekama. Aadaa kanaan aadaa fardaatiin beekama. Biyya fardi keessatti jiru, biyya manguddoonni keessatti jiranii akkaataa kanaan faaruudhaan ililliidhaan akkaatuma kanaan kun bareessaa jiranii fuuldurattis immoo akkaatuma kanaan itti deemamee itti fufame baay'ee isaa gaariidha. Nutis immoo gaafa akkanaa qofa irratti argamu qofa odoo hin taane yeroodhaan irratti argamee taabota keenya kana taabota baadiyyaa keessatti jiru kanneen ol gargaarree manguddoo dargaggoo taaneetoo akkaataa taabota kana itti guddifannu hojjetannee gaarii jechuun barbaada. Qeerroon baanee dhiiraa dubartiidhaan baanee sirriitti itti gammadaa jirra. Fardaanillee baanee ayyaana kana sirriitti ayyaaneffanna waggaadhaan baraanuu jechuudha. Sirriitti ayyaaneffanna. Amma immoo kana caalaa ayyaaneffachaa jirra gara fuulduraattis jechuudha. Taabotni Waaqa Abbaa bakka dirree teessoo kabajaa isaaf qophaa'e erga gahee booda faaruun warabii abboota lubootaan nyaateera. Deegoota isaa
Hayyuu Qitilaa barsiisaa Tasfaayee Qixxeessaas kiristaanota dirree irratti walitti qabaman kana soorata lubbuu kan ta'e sagalee Waaqayyoo barsiisaniiru. Namummaan keenya nurraa mulqamnaan mucoota kan turre garboota waan taaneef birmaduu kan turre garboota waan taaneef ijoollee ifaa kan turre ijoollee dukkanaa waan taaneef jireenyaaf kan uumamne du'aaf waan taaneef Yesuus Kiristoos kanaaf beenyaa ta'uuf jecha ergamichaan dursa raajota raajii dubbachiisuun dursa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa irratti Waaqayyo nama bade kanaaf nama kufe kanaaf nama qullaattafe kanaaf nama bifa isaa dhabe kanaaf nama mi'aa isaa dhabe kanaaf mi'aa namummaa bifa namummaa foolii namummaa nama dhabeef Waaqayyo waadaa seenee nuti nama ta'uu dadhabnaan inni nama nuuf ta'e. Faarfataa Walda Sanbat Baqqalaa dabalatee faarfattoonni ayyaana kana irratti affeeramanis faaruun tajaajilaa oolaniiru. Maatii koo keessaallee antuufatamaadha. Bakkee keessan olaa tiksiitu hoolaadha. Maalummaa koof muddee maaliif naa filatte? Anoo akkaanan seenee siitu na jaallate. Waan kana naaf godhee Waaqayyoodha. Kan yoonaan nageessu gooftaa koodha. Bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Mee jedhaaka bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Kana naaf godhee Waaqayyoodha. Kan yoonaan nageessu gooftaa koodha. Bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Bajaachuuste. Bolonni kolle naatti mari'atanii mul'ataani qabu sambisoo yaadanii ani gurguramus biyya Misiritti gooftaan na wajjini deemni maallagooti jedhaka kan kana naaf godhee Waaqayyoodha kayyoodhaan nagees gooftaa koodha. Wayita ayyaanni mana kiristaanaa keenyaa jiru tajaajilli dargaggoota gurmaa'aniin kennamu baratamaa dhufee jira. Keessattuu yeroo ayyaana cuuphaa afata taabotni Waaqayyoo irra deemu hafuun daandii qulqulleessuun mana kiristaanaa miidhagsuun akkasumas naamusa eegsisuun tajaajila dargaggoonni kun bifa gurmaa'een yeroo ayyaanaa kennan keessaayi. Gurmiin dargaggoota mana kiristaanaa qottuu Waaqa Abbaas kabaja ayyaana Waaqa Abbaa kana irratti tajaajila garagaraan wayita hirmaatan argine. Dargaggoo Lammaa Guutaa itti gaafatamaa koree dargaggootaa mana kiristaanaa Waaqa Abbaa qottuuti. Ijaaramni isaanii haala kamiin akka ta'ee fi mana kiristaanaa tajaajiluun cinatti jireenya hafuuraa isaaniin cimanii hubannoo amantaa isaanii irratti qaban daran akka dabaluuf karoora qaban dubbata. Dargaggeessi kun kan ijaarame dhiyoodha. Mana amantaa zoonii qottuu keessa jiru Waaqa Abbaa guddisuuf waan baay'ee isaatti tura. Isa guddisuuf jennee koree yoo baay'ate miseensa nama 60 nama 80 ta'utu dargaggeessa lafaa dhufa ijaarree jirra. Dargaggeessawwan kun mana amantaa kana akka jijjiiruuf abdii qabna. Hanqinoota jirullee akka furru miseensota kanaa fi koree misoomaa wajjin mari'achaa jirra jechuudha. Gara fuuratiin dargaggeessa kana wal malee barataan mana barumsaa kanatti illee baratamee mana amantaa kanatti illee baratamee barsiisaa gaariin wangeelatiin dhufee dhalataan dhufuun dhalataan mana amantaa kanatti dhalate hundisaa akka barsiisaa ta'e yookaan tajaajilu isa illee mari'achaa jirra jechuudha akka dargaggeessaa tokko. Kanaaf isas waan hunduma kanayyuu akka sirreessinu immoo Waaqayyo nu gargaaree hunduma keenya dargaggoota duuba kootti argitan kana faana waliigaltee guddaa qabna. Waliigaltee kanaan immoo akka deemnu Waaqayyo nu gargaaraa jira. Daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan garaagaraa raawwatamaa tureera. Lallabbii wangeelaa laatameera. Akkasumas immoo faaruudhaan faarfattoonni bakka garaagaraa irraa dhufan bakka kanatti tajaajilaa turaniiru. Ammaan kana immoo akkuma argitan taabotii Waaqayyoo gara bultoosaa kabajaatti deebi'uudhaaf qophii irra jiru. Nutis egaa haga xumuraatti si waliin jirra. Isinis nu waliin tura. ይከልለዋል ወርቅ ይከልለዋል ወርቅ Jama,
Dargaggoo Kabbadaa Baalchaa barreessaa mana kiristaanaa Waaqa Abbaa Qottuuti. Manni kiristaanaa kun sababoota garaagaraan hamma barbaadamu guddachuu hin dandeenye jedha. Manni amantaa kun bara 1971 hundaa'ee 1977 taabonni galee sana gidduu garuu aga bara 2000tti cufaa turetu sanaan alatti addimsaanach kan jedhamtuun gargaarsa argatee banamee 2010 irraa jalqabee qiddaaseen afaan oromoo tajaajilli adda addaa wangeellitti illee kennamaa ture ta'ullee inni kun hundee irraa bataskaana keenya jijjiiruu hin dandeenye. Sababni isaa maaliif jennaani hanqanni baajetaa qabeenya humna namaa waan hin jirreef barsiisonnis gara biraatti waan dhufaniif daandiillee waan hin qabneef jecha bataskaanni kun akka barbaachisutti guddachuu hin dandeenye jechuudha. Akka sabakaa mana kiristaanaa kanaatti karoora gara fuulduraatti qabanis nutti himeera dargaggoo Baalchaan. Fuulduratti kan yaadne kan amma nu qindeessaa jirru namoota naannoo qindeessinee bataskaanni kun akka jijjiiramu hojjechaa jirra. Inni itti aane garuu namoonni magaalaa jiraatan keessattuu naannoo Finfinnee naannoo Buraayyuu jiran kuni gara kana dhufanii nu gargaaraa jiru jechuudha. Namoonni baay'ee iddoo sabalaa nuuf hojjetanii gibbii kana koobilistoonii qalamii isaantu nu haaromse ammas garuu namoonni dhufanii akka nu deeggaraniif manni amantaa kun xaaraan isaallee akka mul'atu kana cabee wal gallakkisee jira hin dhimmisaa korniisii isaa keessaa diigamee jira amma isa kana haaromsuu barbaannaa jechuudha. Isa kana waan haaromsuu barbaanneef deeggarsa barbaachisaa ta'e mana amantaa kana bifa haaraadhaan yoo diigame malee dura dhoqqeedhaan kan inni ijaarame dhoqqeen isaa laafee jijjigee jira amma garuu bifa haaraa ta'etti dhoqqeen isaa kun jijjiiramee akka ijaaramu waan barbaannuuf jecha namoonni akka nu deeggaran deeggarsa barbaanna jechuudha ammatti. daawwachaa kan turtan qophii addaa as aanaa gudduu mana kiristaanaa qottuu Waaqa Abbaatti argamuudhaan waraabnee qindeessinee kan isin biraan gahaa turredha. Daawwattoota keenya yeroo biroo qophii biroon walitti deebinaa agasitti nagaa Waaqayyoon tura. I'll